Daani'eel waa godhee osoo hin taane waaqa uumaasaa osoo waaqeffatu osoo kadhatu kan inni akka yakkamaatti ilaalame waan hamaa tokko wanta inni godhe hin qabu cubbuu hamaa hin goone. Daani'eel faana inaafaan itti ka'e mootiin gaafa mana mootummaa isaa keessatti iddoo kennee fi namoota dhibbaaf digdamaa irratti kan ta'an irratti akkanni moo yookiin immoo irratti bulchaa ta'ee akka hojjechiisuuf achitti filamee ture. Haa ta'u iyyuu malee Daani'eel wanta waaqayyo isa wajjin jiruuf ammayyuu warra kaanirra caalee argamaa deeme. Waan Daani'eel hojjetus toora gala. Kanaaf Daani'eeliin mootii sana fuuldurattis waan godhu hundumaatti hojiinsaa gaarii waan ta'eef jaallatamaa ture. Namoonni iddoo sana jiran immoo yookiin Daani'eel wajjin biiroo sana keessa hojjetan isaan immoo Daani'eel irra mudaa barbaadu turan. Maal barbaadu? Daani'eel irratti mudaa barbaadu. Daani'eel garuu mudaa hin qabu. Waan tokko godhaniiru. Amma ati guyyaa tokko murteessanii amma iddoo kanatti namni rakkina qabu iyyuu mootiitti malee nama biraatti yoo iyyate chaappaan irratti godhamee firmaan irratti firmamee boolla leencatti darbatamu jedhanii isa kana immoo waa godhataniiru. Isaan adeemsuma keessa iyyuu kan isaan godhan Daani'eeliin akka inni waaqayyoon kadhatu ture beeku turan. Kan isaan kana godhanis Daani'eelii darbannaa ofii iddoo Daani'eelitti immoo darbannee maal goona guddannee jiraanna yookiin immoo achitti bulchaa taanee filannadhanii waa yaadaniif. Hin ta'u. Haleluuyaa. Mee isin iyyuu hin ta'uudha. Lafa waaqayyo sii kaa'e iddoo waan waaqayyo siif ilaale abbaa barbaadeef waan biraadhaaf ta'uu hin danda'u. Maaltu taare? Ati gaarummaadhaan qajeelummaadhaan hojii kee yookiin immoo waan sirraa barbaadamu goota taanaan hin ta'u. Hamaa fakkaatee yoo dhufe iyyuu guddinaaf yookiin immoo kabajaaf sii ta'a. Haleluuyaa. Ammayyoo isaan duras ajaja baasan Daani'eeliin akka inni kadhatu waan beekaniif Daani'eeliin isaanii mootiitti akka inni iyyatu godhan. Mootiitti akka inni nam tokko iyyuu rakkina kan qabu kadhannaa isaas ta'e waan biraan kan mootii wajjin akka dubbatu yookiin immoo mootii wajjin akka jedhudha malee kan isaan barbaadan waan biraadhaaf osoo hin taane Daani'eeliin immoo silumayyuu waaqayyoon kadhata kissiin isaan inni jalqaban inni isaan barbaadan maaliif yoo jettanii Daani'eelii makkanatti fuudhanii hinaaffaan isaan inni jalqaban boolla keessa buusuudha. Amma yeroo deebiin jedha garuu hin ta'u. Haleluuyaa. Irratti gaan tokkotti barbaadanii otoo Daani'eelitti ganama kadhatee isa misaas isa irratti isin kadhata Daani'eeliin isa misa irratti arganii dhaqaniitu maal jedhan? Si malee gaafa jalqaba jenne rakkina sana nama biraatti kan himatu yoo argame midhaan barisiin farramamee irratti mallatteeffamee boolla keessa haa bu'u jenne. Boolla keessa haa bu'u jenne malee waan biraa miti. Isa kanaaf immoo nama mudaa hojjete yookiin siin alatti nama himatu nama argineerra waan ta'eedhaaf dafeedhani. Mootiin sun Daani'eel baay'ee waan jaallatuuf Daani'eel oolchuudha waan baay'ee yaade. Ameen. Namni si oolchu yoo hin jiraanne iyyuu waaqa si oolchu isa guddaa qabda. Ameen ameen. Silaas waan tokko isinitti himaa. Iddoo nuyi jirru iddoo mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya ormaa jiraachuu dandeenya. Lafan taane jiraachuu dandeenya. Iddoo haatiif abbaan keenya, firri keenya, zariin keenya yookiin immoo lammiin keenya kamiyyuu hin jiraanne jiraachuu dandeenya. Echi iddoo lammiin keenya jirutti, iddoo namni keenya abbaan keenyaatti keenya jirutti inni sunun ilala lammiin keenya nu gargaaruu danda'a. Iddoo kanatti eenyutu nu gargaara? Iddoo kanatti immoo kan nu gargaaru iddoo lammiin hin jirre, iddoo namni nama hin qaqqabne, iddoo hamaa kanatti immoo waaqa isa guddaa qabna. Ameen. Haleluuyaa.
Olchaadhaaf waan baay'ee yaali garuu hin dandeenye. Dhaqanitti farramsiisanii laala dirti waan siin gootu. Bolla leencaatti leenca saafilaa leenca beela'ee jirutti dhaqanii isa kennan. Haa ta'u iyyuu malee Daani'eliin dhimmi isaas kan inni ittiin na oolchi kan inni ittiin jedhus na gargaarii karaa natti agarsiisi hojii konaaf jeessi jedhee kan inni itti himata isaa banus waaqayyotti malee nama biraa hin turre. Ilaalaa dhaqanitti darbannaan inni itti machaa ture inni irratti kasasabe immoo dhaqee afaan leencotaa cufe. Ameen. Afaan si nyaachuudhaaf ka'e. Bolla si nyaachuudhaaf ka'e. Wantoota garaagaraa sirratti ol ka'ee si nyaachuudhaaf ka'e. Waaqayyo afaan isaa sirraa hin cufa. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin ammayyuu bolli hamaan kun sirraa haa cufamu. Yeroo kana bolli hamaan kun maqaa Iyesuusiin sirraa haa cufamu. Maashila tokko mara tokko mama. Bolla hama. Bollan taane isa hamaa sana. Anamma yeroo kana sirraa hin cufamu. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin sirraa haa cufamu. Mootiin irriba dhabee. Maaliif Daani'eliin jibbarraan qabunni hin jaallata malee. Olchuuf iyyuu waa baay'ee godheera. Garuu hin dandeenye. Silas waan nama olii waaqatu nama oolcha malee. Olchuun kan waaqayyooti malee kan namaa miti. Kanatti oltu yoo waaqayyo nama sii kaasee namaan ooluu dandeessa malee dursee kan si oolchuu danda'u waaqayyooti. Ajandaan kenni ganamaan. Ajandaan kee inni sirriin waaqa bira jira. Waaqatu yoo si ajaje yoo achi si ajaje namni dhufee si oolchuu danda'a garuu oolchuun kan waaqayyooti jedhamee barreeffamee jira. Hirriba dhabee halkan kana fiigee dhaqee barii gaafa lafti bari'u yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo inni ati itti fuuftee ilaala. Waaqessitti si oolcheera jechuuni. Itti fuuftee jechuun bara duriis bara maatii isaa biraa booji'amee dhufe inuma waaqessa Daani'el. Bara mootii biraas inuma waaqessa Daani'el. Ganamas inuma waaqessa Daani'el. Galgalis inuma waaqessa Daani'el. Guyyaas inuma waaqessa Daani'el. Daani'el waaqeffannaansa hamma biddeen argatutti hamma birrii argatutti hamma yookiin makiina argatutti yookiin hamma haadha manaa argatutti yookiin immoo hamma biddeen nyaatutti yookiin hamma Ameerikaa dhaqutti yookiin immoo hamma biyyaa bootti yookiin hamma Finfinnee galutti osoo hin taane hamma bara baraattidha waaqeffannaansa. Waaqeffannaa nama baay'ee isinitti hima. Waan tokko hin kadhatu yookiin balbala biyya biraa kadhatu yookiin balbala gaa'ilaa kadhatu yookiin immoo baajata akka waaqayyo isaanii kenne kadhatu isa argannaan bakka alleqee inda'um kadhannaan cubbuu waa itti fakkaata waaqeffannaan hin argitan iyyuu waan toora waaqeffannaa irratti. Haleluuyaa. Waaqeffannaan garuu mijatuu baatus. Haleluuyaa. Hinuma waaqeffama waaqayyo. Waaqayyo hinuma waaqeffama. Bihoon baay'oon. Haleluuyaa. Yoodes ta'uu baates hinuma waaqeffama. Sisa arrabamu hinuma waaqeffama. Beelee jiraadhu hinuma waaqeffama. Waan barbaade haa ta'u si ajjeesu sayaan hinuma waaqeffama waaqayyo. Bakka. Inda'u kan nama dhibu keessa majaafni qulqulluun sama kana nama dakkanina waaqeffatuuf jedha malee akkanni yoo kan siraasaa hojjetamuuf iyyuu hin jiru. Inni jalqabaan akka ati isa waaqeffatu. Isa lammaffaa irratti hojii isa kan keetiyyuu akka hojjettudha macaafni qulqulluun nama kan inni. Isa jalqabaa jandaa isa jalqabaa akka inni na waaqeffatu. Ati na waaqeffatta ani immoo bishaan kee midhaan kee eebbisee. Ila kan nama dhibu keessa. Ila waaqeffannaa keessa bishaanii fi midhaan kee eebbifamuutu jira. Namni waaqeffatu tokko bishaan isaas maaloon isaas inuma waaqeffama inuma eebbifama. Ati na waaqeffatta ani immoo bishaan kee midhaan kee. Amma kan Daani'el kun waaqeffannaa. Isa bara abjuun hiikamuu didee mootiin namu kanan zir irratti du'a murteesseyyoo waaqeffannaadha kan Daani'el. Har'a sota hojii hojjetu waaqeffannaadha kan Daani'el. Saatiin isaa waaqeffata qudsiisa irratti iraatii isaa irratti hin waaqeffata Daani'el. Haleluuyaa. Sitti cufamee jira cancaniitti waaqeffadhu waaqayyoodhaan sirraa banama.
Isa yommuu waan salphaasitti fakkaatan kan sirraa banamu. Waan kabaja qabu. Waan raasu. Waan waaqayyoon galateeffachiisu. Waan guddummaa waaqayyoo himu. Dhukkubsataa jirtan jalqiniitu waaqayyoo waaqeffadhu. Inni si fayyisa. Waaqeffannaadha bakka. Beelaa jirta jalqiniiti waaqayyoo waaqeffadhu. Inni si waaqeffannaadha. Maaltu beeku? Jibbamaa jirta jalqiniiti waaqayyoo waaqeffadhu. Innis waaqaba karaadha. Calluma jedhee waaqayyoo waaqeffatu. Gaafa isaan naqanii kasasanii calluma jedhee. Gaafa isaan mootii dira kan hiikan calluma jedhee. Gaafa naqanii darbatan ittuma jira Daani'eel. Moolichuma keessa. Yaa Daani'eel garbicha waaqayyoo innati waaqeffattu kun si oolcheera. Yaa mootii bara baraan jiraadhu. Waaqayyoon koo innani waaqessu afaan leencotaa cufee na oolcheera. Amen. Dubbataa jira waaqayyo. Ammayyuu si oolchuu danda'a. Ammayyuu si gargaaruu danda'a. Ammayyuu si oolchuu danda'a waaqayyo. Amen. Yaa Daani'eel hojjetaa waaqayyo. Waaqayyoon kee si oolchuu danda'eera naan.